yeroo tana keessatti obboleeyyan kiyya bakka jirtan marattuu dhaamsa kiyya kan inni isin dhaamu chaayinaan maal jette yooni fi saffisaan fiiguu feete kophaa fiiguu yoomuu karaa dheeraa mantuu dheeraa deemuu barbaadde waggaa dheeraa deemuu barbaadde gamtaan fiigi. Ashama hordoftoota keenya bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa. Araantanas deebinee dhufnee mata duree haala nu barbaachistu mata duree gamtaan hojjechuu jiru isiniif qabannee dhufnee jirra. Turtii gaarii ana Su'aad Mukhtaari. Irreedduun keenya akkuma beektanii ni daleynaa ni barannaa biizinasa keenya kadhuunfaatis ni daleynaa seencharii amma keessa jirru kana yookaan dhiiraa amma keessa jirru kana garuu hangam takka hubannee jirra hangam takka dhiiraa keessa jirru kana wajjii wal simannee deemaa jirra waan jiru akka ati if gaafattuun akka nuti if gaafannuun barbaada maaliifi dhiiraan amma keessa jirru kun yookaan yeroon amma keessa jirru kun yeroo kophummatti yookaan kopxummaan daleydee injifannoo guddoo yookaan bakka guddoo gahuu dandeessu miti. You have to bakka teamworkii dabalachuu qabdaa gamtaan dalaguudha qabdaa gamtaan yoo hin daleene taate ati takkaahu nama sammuu qaxaramaatiin dalagaa jiru namni sammuu qaxaramaatiin dalagu nama akkamii nama ganama sa'a lamarratti dalagaa isaa seenee sa'a 5 yookaan sa'a 10 dalagarraa ba'u akkamiin akka risoorsii isaa dabalatuu danda'u yookaan akkamiin akka yeroon isaa bal'achuu dandeessu hin beeku hogguma hundaa'u isaatu dalaga ifiif bakka san jiraatee dalaga jechuun kophaasaati sa'aan inni qabu sa'a takka sa'a san qofa humni inni kennus humna san qofa guyyaan inni kennus guyyaa san qofa bakki inni jiraatus bakka san qofa. So dhiiraan ammaa kun dhiiraa sammuu qaxarummaatiin dalayduu miti jechuudha. Yes, qaxaramnee dalaguun humaan qabu muuxannoo harkannaa beekumsa adda addaa harkannaa. Haa ta'u garuu ati yoonii fi kubbaaniyyaa guddoo uumuu barbaadi yoonii fi dalagaa kan keetiin yookaan professional kan kee bal'isuu guddisuu ka barbaaddu taate sammuu qaxaramummaatiin bal'isuu hin dandeessu. You have to shift paradigmii kan kee jijjiiruudha qabda. Ati kophaa tantee dalaydee bakka takkallee gahuu waan hin dandeenyeef. Sammuun itti aantu sammuu akkamii sammuu warroota ifiif qaxaranii dalaganiiti. Warroonni ifiif qaxaree yookaan ifiif dukkaana isaa banee ifiif mana rifeensaa banatee yookaan ifiif kilinika banatee yookaan ifiif mana faarmaasii qorichaa banatee kan dalagu yoo ta'e kuni is gonna to be a self-employed. Self-employed jechuun nama ifiif bakka hojii saniif dhaabee ifiif dalage akka dalagaan isaa isarraa barbaadee dalaga. Istii kophaatee dalaydaa iffartiin kophaa keetii wanni ati baastu hundinuu kophaa kan kee baasaa jirta. So gargaarsan qabdu externally gargaarsan arkattu alaa beekumsa kan kee qofaa fi muuxannoo kee qofaa fi yeroo tantee qofa maal godhaa deemtaa tireedii godhaa deemtaa jechuudha. Yoo ati deemtee dukkaana san bante qofa dukkaanni sun banama. Yoo ati hin jiraanne ni qollofama. Yookaan dhiiroo dalayduun akkana nagoti I am the best, I am the only one. Waan joonuu kadeemnu taate dhiiraa 21st century keessatti dhiiraa information technology keessatti karaa dheeraa deemuu hin dandeenye. So karaa dheeraa deemuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Business minded yookaan business minded taate jechuun kadura dursoo beekadhu namni kun oguun fi uumamu yookaan oguu dhalatu rabbiin kanaaf sammuu qaxarrii kanaaf sammuu if qaxarrii kanaaf sammuu businessa kanaaf sammuu investara hin kennine. Siitu ifaajee laffa'ee aarsaa barbaachisaa ta'e irra kafalee mindsetii san developii godha. Namni waa jaaruudhaaf deemu kophaasaa tasuma jaaruu hin danda'u. Ati kubbaaniyyaa guddoo jaaruu barbaaddaa kophaa tantee jaaruu hin dandeessu. Ati biizinasa guddaa jaaruu barbaaddaa kophaa kan kee tasuma bakka guddoo gahuu hin dandeessu. Well, fakkii hedduu fudhachuu dandeenya. Namoota gamtaan dalaganii fi namoota kophaa isaanii dalagan ni beeytan isinilleen warroota galgala ganama dhaqee yoo fi inni jiraate malee dalagaan isaa hin dalagamnes ni beeytan hangam takka akka guddinni isaa liineeriidha. Jechuun guddachuu hin danda'u waan kaleessa argatu san qofa argachaa deemuu danda'a. Yooni fi immoo ati dhugumattuu guddinni naan malee aan guddachuun barbaada kubbaaniyyaa tiyya guddisuun barbaada dukkaana kiyya guddisuudhaan barbaada biizinasa kiyya akka ajaa'ibatiin guddisuu barbaada gamtaa kiyya guddisuun barbaada jettee yaadde taanaan you have to believe in teamwork. Tiimiin malee jaarmeen hin jiru. Kubbaaniyyaaleen gurguddaan warshaaleen gurguddaan kophaasaa abbaan warshaa san dhaabe kophaasaa tasuma dalagu. Even sometimes inni jiru eenyu dalagaaf gamtaa dalagaaf gamtaa maal qaba corporate world keessa maaltu jira
tiimii isaa wajjin dalaguutu jira, boordiitu jira, then namoota wajjin dalaga. Namootatu isaaf galii gurguddoo fida. Yoo nifi nuti ilmaan qonnaan bulaati akkuma beektanii fakkeenya ka fudhannu taate gamtaan dalaguu of course by the way gamtaan dalaguu qonnaan bulaan akka fakkeenyatti fakkeenya gaarii nu ta'a. Qonnaan bulaan fakkeenya tokko beeyladaa fi akkasumatti bineeyyiin gaaraatis fakkeenya tokkooti. Bineeyyiin gaaraa kophaa isaaniin dalagan bineensi even nuti beenu sareen hogguututti kophaa siin fiidu guni fiidu waa alaa itti dhufe gamtaan fiidi yusi maqaan haadha ni dandeessan. Sportiin gamtaan dalagamti. Sportiin nama kophaa fiigu takka agartanii beektan yookaan nama kophaa kubbaa miilaa taphatu yookaan nama kophaa isaa basketbool taphatu agartanii ni beektanii never tiimiin malee hin jiraatu ilmi namaa. Manni tiimiin dhaabbatamaatiin abbaan manaatiif yookaan abbaan warraatiif haati warraa tiimii ijaaruu fi gamtaa ijaaran. Uummanni lamaan kun walitti dhufaniiti maatii horan. Maatiin san maal uumti? Of course hawaasa uumti ni beektani. So tiimiidhaan malee tiimii naachuraaliin nu kenname kana nuti garuu karaa jiruu teenyaa oguu dhufne fayyadamaan jirru. Akkuma isin hin jee nuti ilmaan qonnaan bulaati qotee bulaadha warri keenya gamtaan dalagan. Kophaa isaanii dalagan hin beekan. Kophaa isaanii hin facaasan, kophaa isaanii hin muran, hin haammatan. Maaltu jira prosesa kana keessa dalagaa jira. Dalagaa jirtu kana keessa kophaa isaa akka dalaguu hin dandeenye waan beekuuf karaa naannoo Harargeetti guuza yaammata abbaan ooyiruu qabu. Naannoo biratti actually daboollee ni jaama of course naannootti jechuun maqaa adda addaa qabata. So guuzan walii yaammataniiti guuza kanaan ooyiruun tun qotamtee guuzan ooyiruun tun haramamtee harama achitti wanna jedhu haramanii irraa then guuzan maal godhan ooyiruu san waan isiin oomishee san dhaqanii guuzan yookaan gamtaan maal godhan muranii manatti galchaniif taratti walii dalagan. Waan qonnaan bulaan beeku waan wel hin baranne jettee isa undermine goota ta'a. Waan beeyladaa fi bineensi gara bosona jiraatu beeku. Ati hawaa baradde jettu. Ati magaalaa keessa jirtu. Ati daldala irratti hirmaatti. Ati barnoota irratti hirmaatti. Ati kubbaaniyyaa adda addaa biyyoota adda addaa deemte. Gamtaan dalaydu malee waan guddoo takka uumuu akka hin dandeenye beektaa laata. So arraan tana bal'inaan gamtaa irratti ilaallaa jechuudha. Gamtaa jechuun maali? The ability to work together towards a common vision. Gamtaan dalaguu jechuun maal jechuudha? Waan mul'ata tokko qabna. Mul'ata qabnu kana irratti hundi keenya waan dandeenyu maal godhuudha? Contribute godhuudha. Fakkeenyaaf yoo namni gamoo ijaaru tokko gamoo ijaaruudhaaf gaafa lafaa kaate ati beekumsa gamoo ijaaruudhaa hin beektu mul'ata san qabda malee soo maaltu si barbaachisa? Mahandisaa si barbaachisa. Mahandisni kun lafa taa'eetii sararatee akka gaariitti waan isa barbaachisaa pilaana isa barbaachisaa bocatee lafaa kaa mahandisni kophaa isaan ijaaru maal barbaachisa? Gamoon isin arkitan kun waan adda addaa yookaan ogeessota adda addaatu isa barbaachisa. Ogeessota san hundaa hirmaachisuudha qaba. Tasuma bakka feetan yoo dheeytan gamtaan malee dalagaan takka hin dalagamtu. Gamoon ijaaramee kadhumu maybe guyyaa humnaan nama dalagurraa jalqabee hanga mahandisa guddatti maybe more than 10 ogummaa 15 si barbaachisa. Ogeessi elektirikaa kophaadha, ogeessi bishaanii kophaadha, ogeessi qalama dibu kophaadha, ogeessi ogummaa kana hundaatu irratti hirmaatee mana ati keessa jiraattu san ijaare. Bakkuma feete deemi mana barnootaa gamtaan dalagan. Mana yaalaa yoo deemte maybe kararraa simatu hularraa guwaati dhuftu waardiyaa simaturraa jalqabee hanga receptionaatii fi then deemtee ogeessi fayyaa silaalee saneen boodan deemtee laaboraatoorii dhiiga kan all this kun hundinuu gamtaan dalagan. Yoo duuba organizationii gurguddaan nuti arkinu kun hundinuu gamtaan dalagan. Organization qofaa miti gamtaan dalagu. Biyyoonni gamtaan dalagan. Biyyiiti gamtaan dalagdi. Ministeera adda addaatu biyya tana bulcha. Gamtaan dalagan. Biyyoota gamtaan dalaguudhaan beekaman keessaa biyya takka yoo fi akka fakkeenyatti fudhannu taate biyya xiqqashoo biyya hin jaamne biyya adii biyya ashawaa qofa qabdu hundi keessan ni beektan. UAE United Arab Emirates akkuma maqaan isaa agarsiisu gamtaa biyyoota Arabaa yookaan United Arab Emirates UAE jedhamuun beekamti. Isteetii torbaatu isteetii adda adda faffacaate tam qabeenya sunis qabeenya tokko qabaa kunis qabeenya tokko qabaa sunis qabeenya tokko qaba qabeenya isaanii kana waliif fidaniiti arraan tana Dubai nuti jennuun kana yookaan United Arab Emirates kana uuman. United Arab Emirates waggaa 50 waggaa 60 umriin sii waggaa umrii nama tokkooti.
garuu akka addunyaatti biyya beekamtii qabdu biyya beekumsa qabdu biyya akka addunyaatti liidii godhaa jirtu economically maaliif gamtaan hojjetaa waan jiraniif waan takka wanni isiin qabdu hin jirtu yes indeed Abu Dhabiin qabeenya isii qabdi Dubai mataa isiitti qabeenya isii qabdi Sharjaan qabeenya mataa isii qabdi hundi isaanii akkasitti waliif fidanii torban isaanii walitti baasanii biyyarra isin arkitan tan hin sossoone economiin siin sossootu beekumsi siin sossoo maaliif gamtaan dalagutti amananiit kana jechuun gamtaan oguu daleen wanni hundinuu mirga tahee yookaan wanni hundinuu bareedeetti jalqabanii miti of course gamtaan dalaguu bu'aa isaatu guddoodha je'anii waan amananiif yeroo ammaa kana keessatti biyyiti sun hiikkaa guddoo kennaa jirti. So maal godhuu qabna nuti hoo maali faayidaan gamtaan dalaguudha faayidaa gamtaan dalaguudha yoo hin beekne ati hobbatan ta'e fiida. Faayidaa gamtaan dalaguudha yoo hin beekne suma qofaa beeka. Faayidaa gamtaan dalaguudha yoo nifi kan hin beekne taate tasuma bakka guddoo gahuu hin dandeessu. Har'asiif hima borurra geessaati. Tasuma bakka guddoo gahuu hin dandeenye. So faayidaan gamtaan dalaguudha biyyoonni kun addunyaan organizationoonni adda addaa akkuma isiniif himutti hundinuu Bill Gates kophaasa Microsoft hin jaarre. Apple kophaasi hin jaaramne. Steve Jobs. Eenyu waliin jaaran namoota wajjin jaaran. Akka addunyaatti kaampaaniileen adda addaa keessin beektan kun gamtaan dalaguudhaani maqa dhaheessa tahan malee maqa qabeeyyii tahan malee dureeyyii tahan malee nam tokkoon hin daleene. Maaliif beekumsi nama tokko yeroo nama tokko humni nama tokko bikki ati jirtu yeroo takkatti takka. Yoo gamtaan daleete garuu bu'aa hedduu qabda. So maal jettee manni adii maal jaan teamwork divide the tasks and multiplies the success jaan. Teamworking yookaan gamtaan dalaguun maal godhaa dalagaa daleedu gargar sii qoqqoodee sii hidhee dalagaan xixiqqoo jechuun ogguunii fi amma fakkeenyaaf mana qulqulleessu ati mana qulqulleessi ani mana nin afaa yoo jette gargar qooddanaan dalagaan ni laaffati misoo gamtaan dalaguun maal godhaa dalagaa ni laaffisaa and meanwhile maal godha multiplies the success guddinni kan kee garuu maal ta'a multiply ta'a laal ati fakkeenyaaf yoo namoota sadii wajjin daleede namoonni sadeen kun dhufanii guyyatti sa'a 8 daleenan guyyatti ati duraan kophaa kan kee daleede turte sa'a 8 qofa qabda amma garuu namoota sadii dabalatte namoonni sadiin ati dabalate kun sa'a 8 yoo si dalagan sa'a 8 plus 8 sa'a meeqa sa'a 32 plus sa'a 8 tantee irratti dabale meeqa tahe So ati guyyatti sa'a 40 dalagaa jirta jechuudha. Beekumsa isaanii itti dabali. Ilaalcha isaanii itti dabali. Humna isaanii itti dabali. Imagine kophaa kan keetu hanga feetu osoo jiinasii feete taate kophaa tantee dheertuu bahuu hin dandeessu. Nama wajjin baata. Oromoon maal jettee jabaa tokkorra laafaa lama wayyaa. Hayyuu tokkorra yookaan qaruutee tokkorra gowwaa lama wayyaa. Maaliif jaan? Maaliif khuniyoonii fi qaranaan deemnee jee kaan lakkii maaliif namu ilaalcha adda addaa qaba. Amma nuti diversified attitude kana kabajuu qabna. Hin irraanfatina. Shimbirroon samirra balaliiju. Shimbirroo gamtaan malee hin deemnetu jira. Ni beeytan isinilleen kan isinitti himu. Shimbirroo addaatu jira. Shimbirroo maal jaamtutu jira? Giz jaamtutu jira. Maybe most of the time North America ra North Pole khara North America ra khateti South Africa deemti. V shaping deemti. Waan isin ajaa'ibsaat shimbirroon tun gamtaan deemti maal dheefa deemti ogguun fi haalan hancabbiin heddummaate qabbana heddummaate sanirraa dheefa karaa dheeraa kana khaatee poolii kana murtee karaa dheeraa kana imaltuu deemtee South Africa deemti yookaan Afrikaa kibbaa deemti. Karaa dheeraa kana oguu deemtu kophaan deemtu. V shaping deemti. Maaliif V shaping deemti? Hogguu karaa kanarra deemtu beetee qilleensi kun guddaadhaa miti. Qilleensa kana kadura deemu sun maal godhaa deema? Irraa fudhataa deema. Karaa hanga tokko kadura deemu sun gaayidii godhaa deema. Liidarii isaanii ta'ee deema. Deen hogguu inni dadhabe kan itti aanutu V shaping san ammas fuula dura deemee hoogganaa deemaa jechuudha. Hogguu deeman waliif hamilee kennaa deeman. Faayidaan teamiin dalaguudhaa maalii kan dura dursu akkuma isin jee dalagaan isin daleedan multiply isiniif ta'a yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu dalaguu dandeessan ta'a akka ja'a. Lamada hogguunii fi teamiin daleedan gamtaan daleedan beekumsa kan kee qofa sun ta'in beekumsa hedduutu walitti dabalamaa lamanaan ja'a. Sadaffaan hogguu gamtaan daleedan dalagaan teessan isiniif haffallachaa waan deemtuuf maaltu jira maali jechuun kaka'umsa qabaattan.
even sagalee tu jira miti qonnaan bulaan keenya hogguun fi barakasitti wal gargaaru maaltu jira shobdoo jira mini hogguun fi khana siidha khana chida wahija moraali khanna dadhabbiin sittin dhagaamtu so dalagaan maal siitaati easy siita haaddeemti jechuudha so itti amani yes indeed nama wajin guudarenu wanni hundinuu jechuun sireetaa yookaan isiniif laafaa jechaa hin jiru garuu kophaa keedaleedee amata dhibban jiraattu kophaa kan keedaleedee waan amata dhibba keessatti injifachuu hin dandeenye gamtaan dalaguudhaan yeroo muraasa keessatti argachuu dandeessa irreedduun keenya maaliif miidhamaa jirra ilaalcha gaarii gamtaaf hin qabnu ilaalcha gaarii qabaachuudha qabna maaliif faayidaan isaa rakkina sarra waan guddatuuf irreedduu dalagaan daleedan kun hundinuu cinaa gaarii ni qaba cinaa rakkisaa ni qaba cinaa rakkisaa qofarratti hin xiyyeeffatin nama wajjin dalaguun bar gaarii miti namni bar nama shawwada namni bar nama khaa'ina namni kana nama godha jettee negatiiv paartii qofarratti hin xiyyeeffatin maaliif seeran hidhuu dandeessa waan ta'eef so maaleen kan kee miliyoona tokko yoo qabaatte yooni fi nama 4 taatan miliyoona 4 miliyoonni tokko waa takka dalaguu hin danda'u miliyoonni 4 garuu maal godhuu danda'a miliyoona 4 waan nama 4ti qabeenya nama 4ti beekumsa nama 4ti hirmaanna nama 4ti so even khasaaraani qooddattan akkasumatti bu'aa jirullee waliin qooddattanii jechuudha so gamtaan dalaguun waan hedduudha namaa kenniti gamtaan dalaguu jechuun communication plus cooperation is equal to success teamwork jechuun gamtaan dalaguun communication wal hubatu wal beekura wali beekuudha jaanii mire wal beekura wali beeku amma wali beekuu san keessa dhufuu qabna yeroon tokkummaan daleenu yeroon gamtaan daleenu yeroon dhaaba adda addaa dhaabnee yookaan kubbaaniyyaa adda addaa dhaabbannee biizinasa adda addaatiin gamtaan daleenu yeroon tana keessatti obboleeyyan kiyya bakka jirtan marattuu dhaamsi kiyya kan inni isinii dhaamu gamtaan daleenu malee karaa dheeraa deemuu hin dandeenyu chaayinaan maal jette yooni fi saffisaan fiiguu feete kophaa fiigi yommuu karaa dheeraa imaltuu dheeraa deemuu barbaadde waggaa dheeraa deemuu barbaadde gamtaan fiigi gamtaan haa daleenu gamtaatu waa hedduu fida gamtaatu injifannoo guddoo fida gamtaan malee bakka guddoo gahuu hin dandeenyu bakka guddoo gahuu barbaaddu maal bakka guddoo gahuu yoo barbaaddu taate dhaamsi xiyyaarraa gamtaan haa daleenu gamtaan akkamitti daleena suutan waan adda addaatiin walii sheer godhaa deemna je'eetiin amanaa eegaa leenjiin xiyyaarraa tana fakkaatti akka gaariitti irraa akka fayyadamtaniin amanaa leenjiin irraa tuni nama ni fayyaddi jettee yoon kan amantu taate share godhi akkasumatti gaa commenting teessan nu barbaachisti waan irraa hubattan commentii jalatti nu haayaa like fi subscribe hin irraanfatinaa gaa naajiraadhaa galatooma